Sirbi sonaa taklee warra soddaa kennaa kana iyyisiisee jira jechuudha. Iyyuu jechuudha jidduu kana nutti deebiteerta. Eega ture ji'a tokko naannoo ji'a tokko ergaa hin booda kanaa iyyi jalqabdeerta jechuudha gara warra soddaa kanaanii. mee እየሳኒ ካለ ቆራስ እንጠገሰት ምናገር እኛ ይበላይነን የሚሉ ብዙ አይነት አስቀያሚ ዘፈኖች እየዘፈናችሁ ፉከራና ቀረርታውን ጀምራችሁታል። እኔ ምለው ጋይስ ሰሞኑ ከተለቀቁ የኦሮሚኛ ዘፈኖች የቱን እንደወደድኩት ታውቃላችሁ? እንደውም ከወጣ ገና 11 ቀኑ ነው። ዩቲዩብ ላይ ስንት ቪው እንዳለው ግን ታውቃላችሁ? 1.8 ሚሊዮን ቪው አለው። Akkam dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra jechuudha. Akka qabannee isinii dhufnee waanuma lama gurguddoota akka jechuudha. Inni jalqaba irratti duulli artiist Sonaa Taklee irratti jechuudha. Duulli qindaan karaa warra soddaa keenyatiin deemaa jiraachuudha. Inni lammaffaan immoo mucaa arraba hin malleen jechuudha. Oromoo kana akka malee xiqqeessee arrabsee fi yeroo ammaatti jechuudha dhiifama gaafate kanarraa waan dubbadhu tokko qaba jechuudha. Waan kanarraa hin dubbannaa jechuudha. Jalqaba irratti kan irraa dubbachuu barbaanne jechuudha. Sirba yaa warra boolee kan jedhu jechuudha. Sirba yaa warra boolee kan jedhu kan Sonaa Taklee sirba yaa warra boolee jedhu kan Sonaa Taklee baasan irratti jechuudha. Yeroo ammaatti warri soddaa kun akka malee iyyee tiiktookii irratti jechuudha gastii irratti wal affeeranii kuni nurratti jenosaayidii labsee uummata keenya fixuuf jedhee waan jedhu kaasanii iyyanii u'uu jedhaa maraataa jiranii jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa eessaa ka'ee akkamitti deemee kanaan durallee jechuudha rakkoo akkanaa kanaan jechuudha artistiin jaallatamaan keenya Haacaaluu Hundeessaa rakkoo akkanaa kana utuu uummanni Oromoo quban qabaatiin haala kanaan nyaatamuu Haacaaluu Hundeessaa keenya keessaa hundi keenya harka qabnaa jechuudha. Har'allee iyyi akkasii tun deebitee jirti. Gaafa akkana iyyan kana dhuma isaanii waa balleessuun oolu jechuudha. Namni keenya ni iyya malee waa eeguu irratti waa xiyyeeffachuu irratti rakkoo qaba waan ta'eedhaaf dhumarratti waa balleessuun isaanii hin oolu waan ta'eedhaaf namni keenya iyya qofa otoo hin taane akkamitti godhuu qabaa, maal gochuu qabaa, akkamitti wal eeguu qabaa, artistii kanaaf immoo maal jalqaba irratti dubbiin tun takkaata jechuudha. Tiiktookarii Jaanii jedhamtu jechuudha. Baay'ee beekamti yeroo baay'ee uffata aadaa saba adda addaa kana uffachuudhaan sirbitii erga sirbitee akkasitti isaa isumaan jiraatti jedhama yoo dhaga'amu. Sabni isii Sumaaleedha jechuudha. Afaan Amaaraa kana sirriitti beekti. Amma ishee kana bira deemanii jechuudha aktivistoonni Amaaraa warri fiin jedhan warri olaantummaa saba tokkoo, olaantummaa amantaa tokkoo warri leellisan kun jechuudha. Ishee bira deemanii ishee yaamaniitiniini ati sirba jenosaayidii nurratti labsee sirba Amaara jibbuu sirba kana sirbitee kanaafuu sirba kana maaliif sirbitee jedhanii gaafataniin isinleen ani waan akkana jedhe sirbuun hin seene sirba aadaati sirba Oromooti jedheetumaan sirbee kanaafuu piraayiveetii irra kaa'ee waan jettu kaaftee fi kana ammarraa qabee piraayiveetii irra kaa'ee waan jettu kaaftee osoon beekin sirbitee jedhanii osoon beekin ittiin sirban sirba Oromoo ta'uu qofan beekee ittiin sirbee waan jedhurraa kaaftee saniin booda sirbicha jechuudha piraayiveetii irra kan keette jechuudha. Amma xiiqiin dammarra mi'oofti akkuma jedhamu jechuudha. Ijoolleen keenya Oromollee jechuudha daalachaadha. Namoota baay'eetu jira kan amma achirratti abdii fallee achi keessa jiran fakkaatee na daalachaa fa'atu jira yoo dogoggoree abdii itti dabale malee. Achirratti yaamanii sirba kana mee eessatti jechuudha. Mee eessatti saba Amaaraa tuqe? Eessatti immoo jenosaayidii labse? Bakkee kamitti mee nutti jedhaniini waan jettu wallaalte jechuudha. Isaanii isiin kasiin jettee
isaanii nurratti waan gaarii labsine sirbi kun jennaanuma kaa'ee malee jettee homaa deebisuu hin dandeenye. Kanaaf ati amma sirbichi waan labse tokko illee hin qabu. Saba tokko irratti waan arrabsoo raawwate illee tokko hin qabu. Sirbichi akka walii galaatitti kan sirbame waan ta'eedhaa fi amma deebisiitiniini tokkoffaa piraayiveetii jalaa kaase. Lammaffaa immoo deebisii piin godhi jedhaniini haaluma saniin jechuudha piraayiveetii jalaa baaftee deebitee piin goote jechuudha. Kuni waan guddaadha. Waan guddatu hojjetame waan ilmi Oromoo hojjete kamuyyuu jajjabeessuu qabna ka jechuudha. Garuu kunarraa maal barachuu qabna? Jarri akka taa'aa hin jirre hagam akka isaan deemaa jiran waa'ee amma mucaa Oromoo arrabsanallee duuba isaantu jira sitti hima. Hammam akka isaan deemaa jiran fagaatanii jechuudha. Maalni kaayyoon isaan kana godhaafii jiranii? Yoo diqqaate jechuudha. Sirbi kuni nurratti jenosaayidii labse jedhaniitiin yuutuubii irraa buusuu barbaadanii jechuudha. Maaliif gara yuutuubii kanarratti eentu baay'ata? Isaantu baay'ataa jechuudha. Namni kenna lakkoofsi nama kennaa yuutuubii irratti baay'ee xiqqaadha waan ta'eedhaaf iyyanii achi karaa tiiktookii illee cufsiisanii asillee cufsiisanii saniin booda immoo iyyanii dhumarratti maal gochuudha? Immeejii hin taane hunda nama keessatti uumanii artistii kanarrallee miidhaan akka ga'u gochuu barbaadan jechuudha. Yeroo hunda isaanii namni keenya gaafa jabaataa dhufu jabaa san dhabamsiisuu barbaadan jechuudha. Nuti yeroo baay'ee kallattii tokko qofaan laalla waan ta'eef inni kun immoo rakkoo guddaadha jechuudha. Kun akkuma waan gaarii hojjetame jechuudha. Garuu ammallee kan jedhu qabnu Sonaa Takleetii fi eegumsi addaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo eegumsa addaa gochuufii qabdi. Mootummallee irratti xiyyeeffatee eegumsa godhuufii qaba jechuudha. Akkasumatti illee inni illee of eeggannoo gochuu qaba jechuudha. Akka barbaadetti sa'aatii barbaade kophaa isaa deemuu hin barbaachisu jechuudha namni akkana kun. Kana yoo kana hin godhini ammallee riskii keessa godha jechuudha. Haalli jarri kun itti deemaa jiru artistii kana artistii kana jechuudha rakkoo irra hin geessisu jettee ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Akka malee xiyyeeffataniiti kan isaan deemaa jiran sadarkaa gasti irra ba'anii waan isaan dubbatan jechuudha. Waan nama fokkisu waan nama jibbisiisu jechuudha. Kanaaf mee sirba Jaanii irratti kana ilaallu jechuudha. Jaanii kun ishee kana jechuudha. Kanaaf kun akkanatti sirbite jechuudha. Sirba aadaa uffata aadaa uffattee sirbite amma asirratti jechuudha. yuutuubii kanarratti kaniin jechuudha mute jedhaa godheef sagalee yuutuubii waan eeyyamneef sagalee jalaa mute godhe malee jechuudha. Isin yaa warra boolee sirriitti jechuudha oluttaaltee ittiin sirbaa turte jechuudha. Kun waan amma argaa jirru kanaan jechuudha. Sirba uffata aadaa kana dirattee uffata aadaa kanaan kan itti sirbite jechuudha. Kan itti aanu faallaa isiin immoo jechuudha loozaa kan jedhamte jechuudha. TDF isiin loozaa TDF jedhamte tiiktookii irratti jechuudha. Ishiin immoo faallaa kana jechuudha sabummaadhaan Tigraay jechuudha qeexxi jechuudha. Kun maal jettiini maaliif bu'aa sirbi kun maaliif piraayiveetii jala kaa'ama Jaanii jechuudha. Maaliif piraayiveetii jala kaa'ama sirbamee jira ammallee irra deddeebi'ee ittiin sirba waan jedhu kan isiin agarsiifte jechuudha. Mee kan loozaa kana immoo viidiyoo isaa dhageeffannee walitti deebina jechuudha. Sababa hoo arakilo hoo sababa hoo arakilo hoo boole ya boole ያወራ ሸገር ያወራ ቦሌ ቡልቡል ብሏል። ይህን ዘፈን እንዴት እንደምወደው ታውቃላችኋል። ግን የሆነ ከትናንት ጀምሮ የሆነ ቦታ ዞር ስል የሆነ ሰው ይህን ዘፈን በስተት ነው የሰራሁት ይቅርታ ምናምን ሲል ሰማው ልበል። ትርጉሙ ስላልገባኝ ነውና ይቅርታ። ዋይ ለምንድን ነው ይቅርታ የተጠየቀበት? የዘፈን እውነት ነው የተዘፈነው ትክክል ነው። ሶ ይቅርታ የሚያስብል ነገር አለ እንዴ? እኔ አሁን ስንት ሰርችበታለሁ፣ ለአራት አምስት አካባቢ ሰርችበታለሁ። ግን አይ ላቭ ኢት። እንደውም ዛሬም ደጋግሜ እሰራበታለሁ፣ ወደዋለሁ። ለምንድን ነው እሷ ልጅቷ ይቅርታ የተደረገበት ምክንያት? ዋይ ዩ ሲ ይሄ ዘፈን በትክክል ለማን እንደተዘፈነ ታወቀ ማለት ነው። ከረፈካታ እንዱማቹ ደሞ ሙጫ arraba Oromoo himmal kan alagaan bara dheeraadhaaf Oromoo ittiin arrabsaa ture kan alagaan bara dheeraadhaaf
Oromoo ittiin xiqqeessaa ture. Kan diinni isaa Oromoo ittiin xiqqeessaa tureen Oromoo arrabsee jechuudha. Mucaa kana duuba eentu jira gaafa jettan jaratu jira. Koomentii isaa laaluu dandeessa. Koomentii san jalatti zarraaf balaw kan jedhaanii ture eenyunni isaan mataa isaanii jechuudha. Kanaafuu saba hundaa kakaasanii akka isaanii otoo ta'ee fi Oromoo irratti duulchisuu barbaadanii jechuudha. Oromoo irratti duulchisuu barbaadanii mucaa kanarratti viidiyoo baay'ee dalagee jira. Namni Oromoon qeeqa bal'aa irratti kaasee jechuudha. Akka seeratti dhiyaatu kan jedhame namni baay'een viidiyoo isaa gaafa hojjetu. Akka seeratti dhiyaatu jedhamee kaafamee garuu immoo ijoolleen jechuudha warri akka Mubarak Musammaa warri akka Abdii Geetachoo fa'a gastii irratti fidaniiti mucaan kun akka dhiifama gaafatu godhan. Dhiifama gaafatee jechuudha. Viidiyoo isaallee isin dhageessaa dhumarratti dhiifama gaafatee jechuudha. Nuti rakkoo saba kamuu wajjinuu qabu. Oromoon saba kamuu sablammii kamuu wajjinuu rakkoo qabu. Keessattuu immoo kan baata wajjin rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Yoo qomoollee laallamee kan baata wajjin qomoo tokko jecha Oromoon jechuudha. Mucaan kun kan baata. Garuu eentu duuba jira jechuudha. Jaratu duuba jira jechuudha beeki. Walitti buusuu barbaadan. Eega walitti buusaniin booda iyyuu barbaadanii jechuudha. Karaa hin beekamneeni Oromoo kana bakka maqaa isaa xureessuu barbaadu. Kanaaf fidanii araarsanii araarsuun gaariidha. Araarsuun gaariidha. Garuu ammallee maalaan sodaadha achi keessatti kan jiru isaanumti warri kaleessaa waan kana jedhanii jajjabeessanii ol baasan kuni rakkoo tokko mucaa kanarraan gayanii deebi'anii immoo Oromootu akkana godhee yoo jedhanii biyyi keessa jiru immoo Dabub Afrikaa kibbaa kana biyyi keessa jirtu jiran immoo Oromoo achi jiru rakkoodha jechuudha. Ammallee walitti bu'iinsa fi wal dhabdee biraattu dhalataa jechuudha. Inni kun sodaa guddaadha. Araaramuun akkuma jirtu ta'e jechuudha. Maraafuu mee viidiyoo isaa kana haa dhaggeeffannu. ዛሬ የመጣሁት ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገው እናቴ አስከፍቼሻለሁ። በእኔ ምክንያት ብዙ ተብለሻል፣ ተሰድበሻል። አባትንም እንደዛው የኔ ፋሚሊዎችንም እንደዛው በእኔ ምክንያት ብዙ ነገር ሆናችኋል፣ ተሰባችኋል። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሌላው ደግሞ ሙሉ የኦሮሞን እናቶች፣ የኦሮሞን አባቶች፣ የኦሮሞን ወንድሞች፣ የኦሮሞን እህቶችን አስከፍቻችኋለሁ። እናንተን በማይገልጽ ቃላትን እየተጠቀምኩኝ ብዙ እናንተን አሰድባለሁ፣ ተሳደባለሁ፣ እናንተን አስከፍቻለሁ። ያን ነገር ትላንትና በላይፍ ላይ ከ5000 ሰው በላይ ባለበት ችግሩንና ይቅርታ ተባብለን ነገሩን ፈትናል። ግን ኦሮሞ ህዝብ መልካም እንደሆናችሁ አሳይታችሁኛል። ኦሮሞ ህዝብ ምንም ቢታጠፋ ምንም ብታረግ ስህተቱን አምኖ ይቅርታ ከጠየቅ በቂ ነው። ኦሮሞ መልካም ህዝብ ነው፣ ጥሩ ህዝብ ነው። ሰው ጥፋቱን አጥፍቶ ጥፋቱን አምኖ ሲመጣ ይቅርታ የሚያደርግ ነው። Walumaa galatti viidiyoon har'aa kana fakkaata. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Artistii keenya eeggachuu qabna. Nagaata ulfaadhaa nagaata.